Harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra hanga addisee taanaatti nu waliin tura. Falaasamni Gadaa Booranaa bilisummaa seeraa fi nageenya Itoophiyaa fi bu'uuraa jedhanii Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed OBN waliin afgaaffii taasisaniin haala siyaasa biyya keenyaa fi ijaarsa mootummaa yeroo ammaa beekumsa dhalootaa fi aadaa waliin wal qabsiisuun ilaalchisee falaasama kaasaniiru. Ministeerri Muummee falaasama Booranaa bilisummaan seeraa seerri immoo nagaa jedhuun kaasuun bilisummaa siyaasaa gara mariitti mariin immoo gara olaantummaa seeraatti ce'uu akka qabu ibsaniiru. Sirna Gadaa Oromoo Booranaa keessatti gumii gaayyoo bakka hawaasni bilisummaa yaadaa qabaachuun dhimmoota hawaasummaa irratti mari'atee seera haaraa tumuu fi seera jiru fooyyessuuf ta'uu ibsaniiru. Adeemsi kun bilisummaa marii fi olaantummaa seeraa walitti hidhuun bu'uura nagaa Booranaa waaraa ta'uu dubbataniiru. Falaasamni kun haala Itoophiyaan yeroo ammaa waliin yoo ilaalle bilisummaa seeraa qofa osoo hin taane marii hunda hammatee fi olaantummaa seeraa cimsuun nageenya waaraa fiduuf murteessaa ta'uu Dr. Abiy ibsaniiru. Kanaafis koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa akkuma gumii gaayyoo garaagartummaa karaa humnaan osoo hin taane karaa marii fi waliigalteen hiikuu fi gahee olaanaa qabaachuu dubbataniiru. Olaantummaan seeraa yoo mirkanaa'e mirgoonni lammiilee ni eegamu, dhaabbileen haqaa ni cimu, nageenyi waaraa ni mirkanaa'a. Kanaafis bilisummaa marii dagaagsuu fi marii immoo olaantummaa seeraa guddisuun nageenya waaraa fi tokkummaa biyya keenyaa mirkaneessuun itti gaafatamummaa lammiilee fi biyyaalessaa hunda keenyaa ta'uu qabaa jechuun Dr. Abiy kan dhaaman torban kana keessa. Paarkiin Michoomaa bu'aa dinagdee bira darbee bakka fayyaa bashannanaa fi hawaasaa ta'uudhaan tajaajilaa jira jedhanii Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Paarkiin Michoomaa galii birrii biiliyoona tokkotti dhiyaatu maddisiisuun fakkeenya misooma magaalaa ta'uun ibsame. Dabalatasaa Marshaa Shophaa akka taanutti qindeesseera. Paarkiin Michoomaa galii birrii miiliyoona tokko olitti dhiyaatu maddisiisuun fakkeenya misooma magaalaa ta'uu ibsame. Magaalaa Finfinneetti paarkiin Michoomaa waggoottan 8 darbanitti sagantaa mootummaa ida'amuutiin bakkeewwan uummata tajaajilaa hedduu qaban jalqabaa ijaaraman keessaa isa tokkodha. Waggoota 4 darban keessatti paarkii Michoomaa irraa galiin birrii miiliyoona tokkotti dhiyaatu kan argame yoo ta'u, kallattiinis ta'ee alkallattiin carraa hojii fi dinagdee guddaa uumuu danda'eera jechuun dubbataniiru. Caalaatti immoo bakka namoonni sadarkaa jireenya garaa garaa qaban itti walitti dhufan ta'uu danda'eera jechuunis ibsaniiru. Maatii fi daa'imman gareewwan ispoortii warri sirna gaa'elaa raawwatan akkasumas daawwattoonni biyya keessaaf alaa bakka walitti dhufanidha. Paarkiin Michoomaa bu'aa dinagdee bira darbee bakka fayyaa bashannanaa fi hawaasummaa ta'uudhaan tajaajilaa kan jiru yoo ta'u, bakkeewwan uummataa sirriitti karoorfaman akkamitti uummata walitti fiduu fi misooma magaalaa Finfinnee fi gumaachuu akka danda'an fakkeenya gaarii ta'uus dubbataniiru. Paarkiin kun magaalaa fi biyya keenya keessatti bakkeewwan uummata haaraa uumamaa jiranii fi fakkeenya kan ta'udha. Bakkeewwan galii fi carraa hojii uumanii fi hunda caalaatti immoo kan uummata hundaati jechuun muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kan ibsan torban kana keessa. Galaanni Diimaa fi Lagni Abbayyaa misoomaa fi walitti hidhamiinsa Itoophiyaa fi bu'uura murteessaadha jedhan Dr. Injiinar Abtaamuu Ittafaa. Dabalatasaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Galaanni Diimaa fi Lagni Abbayyaa misooma walitti hidhamiinsa Itoophiyaati bu'uura murteessaadha jedhan Dr. Injiinar Abtaamuu Ittafaa. Ministeerri bishaanii fi Inerjii Dr. Injiinar Abtaamuu Ittafaa Lagni Abbayyaa fi Galaanni Diimaan guddina hunda galeessaa fi walitti hidhamiinsa dinagdee Itoophiyaati bu'uura murteessaa ta'uu ibsaniiru. Seenaa keessatti humnoonni alaa karoora qindaawaa Itoophiyaa laga Abbayyaatti akka hin fayyadamnee fi Galaana Diimaarraa akka fagaatu gochuuf socho'aa turuu isaanii eeranii sababa kanaanis Itoophiyaanonni gatii guddaa kaffalaniiru jedhan. haa ta'u malee milkaa'inni hidha haaromsaa guddichi Itoophiyaa abjuu Itoophiyaanatu hedduu dhugoomsuudhaan dhiibbaa fi hammeenya halarraa gahaa ture cabsuu danda'uu isaa dubbataniiru. Kana malees Itoophiyaan hulaa galaanaa karaa nagaa fi bilchina qabuun argachuuf kan gaafatte kutannoo hooggansa olaanoo kan agarsiisu ta'uu fi dhimmi kun hojii dhalootaa dhalootatti darbuu ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaan tokkummaa fi cichoomina hidha haaromsaa irratti agarsiisan haaluma wal fakkaatuun dhimma galaana diimaa irratti irra deebi'uu akka qaban Dr. Injiinar Abtaamuu Ittafaa kan waamicha taasisan torban kana keessa.
Mootummaan naannoo Oromiyaa tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa hawaasni akka argatuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhanii itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii dabalata isaa Bushuraalee akka taanutti qindeesseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa hawaasni akka argatuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhan itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii. Gamoon bulchiinsa godina Jimmaa bakka itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Namarraa Bulii akkasumas hooggantoonni sadarkaa federaalaa fi naannoo argamanitti eebbifamuudhaan tajaajilaaf banaa ta'eera. Sirna eebbaa kanarratti itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii akka ibsanitti mootummaan naannoo Oromiyaa tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa hawaasni akka argatuuf xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechaa jira jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa pirojektoota jalqaban yeroo qabamee fi qulqullina eeggateen xumuruun aadaa kan taasise ta'uu ibsuun gamoon waajjira bulchiinsa godina Jimmaa kunis qaama xiyyeeffannoo pirojektii kanaa ta'uu ibsaniiru. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir gama isaaniitiin gamoon waajjira bulchiinsaa eebbifame kun hawaasni godinichaa tajaajila barbaadu qulqullinaa fi saffisaan akka argatu kan taasisu ta'uu ibsaniiru. Gamoon waajjira bulchiinsa godina Jimmaa kun abbaa darbee 4 yoo ta'u kutaalee hojii 125 kan qabudha jechuun kan ibsame torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biroo qabannee hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.